Jaalalli araarri waaqayyo isiniif yaa baay'atu maatii koo akkam jirtu nagaadha nagaa kooti jira galata waaqayyo isiniin jechuun jaaladha. Har'ammoo maal bishoo hojjechuudhaaf hin deematu jira. Asitti shunkurtii qopheeffadhee timaatimiidha. Asitti baaraatii isaa mashakkalee hunda isaatiiyyuu filfila su'aaddii kaamuunii kaaree inni kun jinbilee fi toomii bakka tokkotti eenyu godhadheeni dajeejii keessa seen qaba. Nu waliin turaa. Kunin jechuun jaaladha. Asitti jechuun gaarii keessa godhadheen jira. Lawas godhee waliin hangaa kurtiin keenya xiqqoo ishii gara magaalaa hojiitti erga dhufeen hafe daanqoo kun itti dabalatta. Shunkurtii adii fi jinbileen itti dabala. Ammoo baaraatii gootan itti dabalata. Godhatama tomaatimii kotti cammaleen jira. Ada daqiiqaa muraasa fi
amma bishaan itti dabalachuuf hin deemaa jira. Erga akkanatti innoon takaatakee raawwate uummataatirra bishaan itti dabala. Bishaan itti dabala. Kadada takriban daqiiqaa 30 daqiiqaa 20 manni dafee siraatirraa wal fudhatutti kanatti qadaadennis. Amma bishaan keessatti takatakaatu jira. Inni saayee qotu. Amma erga kanatti naa dafee hin booddee asimmoo eenyuun qaba qasbaraa kana duunisii fi shabatii muree firiijii keessa egaa waan ta'eef isa fayyadama. Asitti immoo loomii tokkoon keessa buusa. Qaaraa xixiqqoo qaaraa dhumataa kan ammoo qaaraa fudhannee amma deejiin keessaa bilchaatee jira. Ruuzii kiyyaan itti naqachuudhaaf deemaa jira. Daqiiqaa muraasa qofitti ta'a. Bilchaatee waan ta'eef ruuzii kiyya sitti naqadheen jira waan ta'eef kana jalaan caccabnetti qasa'ee dheeboo warraasa. Marga kana ta'ee qadaadeen abidda jalaa qannasa. Marga kana tuutatee itti dabalatee itti xiqqoote zayitoonii akka inni nu jalaa feenya hin taane akka inni nu jalaan goggonneef zayitii keenya gubbaarraan dabalanna. Nama bisa sarga tukkate almuneemidha. Kana fakkaateera.
kalaan dadda. Xiqqoo yeroo zinna waan ta'eef.